waan isii mal argachuu maltee jedha. Koronaan addunyaa keessaa nam miliyoona 41 irratti argan. Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Naannoo Beenishaangul Gumuz Matakkal aanaa sadii keessatti waraan bilisummaa Oromoo waliin jirtan jedhanitti Oromoon adumaan murtii eegu waraana ummati seeraan qabullee Oromoo irraa hiikachiisuu jira jedha. Warri achi dubbisan oduu duubatti iddachaan. Akka bulchiinsi uummata naannoo kibbaa jedhatti warri qawwee hidhate haga dhiyoo tanaatti naannoo Gurra Fardaa keessaa nam 31 fixe. Jari nam fixee jedhan kun eenyummaa sab tokko ilaaletti akka miidhaa geessisuu jira jedhu. Afyaa'ii mana marii Itoophiyaa obbo Taggasee Caafootiitiif bulchooti mootummaa olaanoo godini Beench Shokoo Gurra Fardaa dhaqanitti uummata wal mariitti jiran. Akka ministeerii Haajaa Alaatii fi miseensi paartii badhaadhinaa damee naannoo Amaaraa obbo Gadduu Andaargaachoo jedhetti kunin lol gostook irratti xiyyeeffate uummata Amaaraatti miidhamuu jira. Yoonataan Zebdiyoositti hawaasa erge tujubeen nutti. Naannoo gama kibbaa godina Gurra Fardaa aanaa Hiniqaanaa ganda Shoobii keessatti hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen haleellaa raawwateen qonnaan bultoonni miidhaman yaaddoo guddaa keessa jiraachuu isaanii dubbatu. Ganda isaanii keessaa baqatanii magaalaa Kabiroo keessa dahatanii kan jiran obbo Tazarraa Imaam haleellaa sanaan obboleessa isaanii obboleettii akkasumas miseensota maatii isaanii 4 hidhattoota kanaan ajjeefamuu dubbatu. Olaantummaan seeraa yoo hin kabajamne gareeleen haleellaa sana raawwatan to'annaa jala oolanii tarkaanfiin yoo hin fudhatamne jiraachuuf rakkisaa ta'uu dubbatu. Guyyoota lamaan walitti aananiif aanaa sana keessatti haleellaa raawwatameen namoonni 31 yoo ajjeefaman 5 immoo madaa'aniiru. Lammiiwwan 1,500 ta'an qe'ee ofirraa godaanuun ibsameera. Hanga kaleessaatti yakka kana raawwachuun kanneen shakkaman namoonni 16 to'annaa jala ooluu bulchaan godina Sheekoo obbo Fitira Amaan dubbataniiru. Haleellaa kanatti aansee itti gaafatamtoonni mootummaa akka sadarkaa olaanaa Gurra Fardaa keessatti hawaasa waliin marii geggeessaa akka jiran yoo ta'u, marii sanarrattis afaan yaa'ii mana maree bakka bu'ootaa Taaggasa Caafoo, ajajaa humnootii waliigalaa Jeneraal Adam Mahammad, Koomishinara Koomishinii Mootummaa Federaalaa Jeneraal Indaashaw Xaasaw, Ministeera Deettaa Ministirii Nageenyaa Firaalam Shibaabbaa'uuf ittaanaan bulchiinsa mootummaa naannoo kibbaa obbo Ristuu Yirdaa'u argamaniiru. Marii sanarratti rakkoo nageenyaa naannoo sanatti uumameen lammiiwwan qe'ee ofirraa buqqa'aniif bakka buutonni hawaasaa kabiroon argamuun gabaasameera. Gama biraan ministiriin dhimma alaa obbo Gadduu Andaargaachoo har'a fuula feesbuukii isaanii irratti akka barreessanitti uummati Amaaraa haqa walabummaaf waliin ta'uun qabsaa'aa akka jiraate ta'us Itoophiyaa keessatti hanga ammaatti nagaaf haqiif olaantummaan seeraa kabajamee lammiiwwan biyyattii kutaalee biyyattii kamiinuu keessa nagaaf walabummaan keessa jiraachuun biyya danda'amu ta'uu hin dandeenye jedhan. Haala isaa callisanii ilaaluu mannaa qaamonni nu ilaallata jedhan marti nu irratti mari'achuu qabna jedhan. Haleellaan Amaaraa irratti raawwatu gara eertuuf namoota dhuunfaan shira xaxame ta'uu hubannee uummata Itoophiyaa mara michummaan kan hiriirsu kallattii qabsoo qopheessine galma tarsiimoo qabu murteessuudhaan waliin sossa'uun yeroon kan itti kennamu ta'uu hin qabu jedhan jechuudhaan Yoonaattaan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Afyaa'ii mana maree Itoophiyaa obbo Taggasee Caafoo warra wanjala hojjeteetiin biyyi diiguu fedhu mootummaan obsin qabaatuufi jedhe. Obbo Taggasee Caafootii fi itti gaafatamaan guddaa waraana Itoophiyaa Itamaajoor Jeneraal Adam Mahammadee fi itti gaafatamtoota mootummaa federaalaatiif mootummaa naannoo har'a Gurra Fardaa keessatti warri miidhaan ergeetti irratti eegii wal dubbatanii dubbatanii jedhan. Marii kana irratti warri waljaaree leenjeetti harki bulchiinsaalleen keessa jirutti ummata miidhuu jiraa jedha. Itamaajoor Jeneraal Adam Mahammed illeen warra wanjala hojjete irratti tarkaanfii fudhannaa jedha. Tan maleellee naannoo sanatti waraana humna nagaa erganiitiin warra wanjala hojjete kana gara jariitti dhokate akka barbaannee guurraa jedha. Itaanaan pirezidaantii naannoo kibbaa Ristuu Yirdaa'ulleen warra koo naannoo isaanii dhalateef dhiifam gaafateetiin warra balleessatan keessa jiru itti gaafatamtootaallee taanaan hin qorqorannaa qulqulleessine baafnaa jedha. Gamkaaniin ammoo akka laftii nagaa hundi qabaattullee caasaa wayyeessine hojjannaa jedha obbo Ristuun. Agammaatti warra ijjeecha tanaan shakkan nama 21 qabanii jedha. Koomishinerii poolisii naannoo kibbaa obbo Nabiyyuu Isaayyaas. Lol kanaan nam 200 fi 635 baqatee jedha. Qulqulleessullee naannoo sunitti ayyuu erganii jedha. Akka faanaan gabaasetti. Shawaa kaaba naannoo garba gurraachaatti dhiyoo tana shufeerota makiinaa fa'is gurguddaa oofan karaa irratti aduu jiran. Akka bulchiinsi nagaa godin kanaa jedhetti warra akkan nama dhuu jiru kana keessa qulqulleeffachuu jiranii achiin duubatti uummatatti muuf deeman. Akka shufeeroti naannoo Amaaraati gara Finfinnee dhufan jedhanitti warra wayaa poolisii addaa Oromiyaa naqatutti karaa irratti akkan nama dhuu jira. Hagammaatti nam tokkotti tanaan lubbuu dhabe nama 4tti madaa'e. Taanaan koomishineerii poolisii Oromiyaa ganna na'uuti beebee ammoo qulqulleeffachuu jirra taatullee warri nama hadhu kunin poolisii Oromiyaatii miti jedhee jette. Tsahaay Daamtoo oduun wargiteen. Bulchiinsi naannoo Tigraay mootummaan federaalaa horii caasaa qarqaarsaa seeftineetiin qonnaan bulaan qarqaarani birri $200,000 $85,000 nurra qabee jedhetti himate. Ministeerri maallaqa mootummaa federaalaa ammoo bajata mootummaa federaalaa qajeelumatti hin kennamuu jedhe. Oduu himaan ministeera kana Haajii Ibsaa ammoo karaa horii kana aanaa
gandaa fi dabarsanii uummata gargaarsannanii laaluu jiranii jedhu. Naayijeeriyaatti ijoolleen kaa'imaa waan poolisiin biyyi sunii nam tolchitee jedhan irratti hiriira guddaatti jiran. Pirezidaantiin biyyi sunii Muhammad Buhari akka ijoolleen kaa'imaa qabbanoofteetiin mootummaa wal mari'atti gaafate. Akka Buhariin kalee galgal jedhetti ijoolleen kaa'imaa warra faayidaa fi deemokiraasii biyyaa diiguu fedhuun dubbii walitti naqatanii biyyi goosuun malle. Taatullee Buhariin waan waraanii biyyi isaa nam 12 hiriir naannoo Lake Toll Plaza jedhan keessatti fixi jedhan irratti homan jenne. Ittaanaan pirezidaantii Naayijeeriyaa Yemi Osinbajo erga Tiwiiterii irratti wal gurba barreesseeni warra lubbuu dhabeelleen gaddina dhuga isaaniin barbaannaafi jedhe. Ameerikaan ammoo ijjeecha tan guddoo balaaleffate. Ijjeecha miseensotii waraana Naayijeeriyaa namaan fixan sun cufayyuu ariitiin akka qoratan feena. Warri tan tolchalleen akkuma seera Naayijeeriyaatti itti gaafatan feenaa jedhe ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Mike Pompeo. Warri Liibiyaa gamgamaan qoodate waraan itti baafateetiin bulchaa jiru har'a wal dhaba kaane ammiyaayyuu walii galee walii mallattees waraanallee walirra dhaabuuf. Taatullee wal dhabii ganne hedduuf dhiigi jiisuun akka dansa keessa qorataniitiin waan cuufal daraarsuu malanii jiru geeyyooti. Tan keessa warri mootummaa gam lamaanii qarqaarulleen qooda keessa qabaachuu male. Akka bakka buutuun tokkummaa mootummoota damee Liibiyaa Stephanie Williams jettetti jarii lamaanuyyuu amma jalqabe waraan walirra dhaabuuf walii gale. Waraanii jarii biyya alaatii yaammatee waliin dhaba illeen jisadii keessa biyya ba'a. Taatullee waraan poolisii xiqqaa tokkotti lafee guufachi ture. Kun waraanii yaayyuu walirra dhaabne jedhaniini geejjibii xiyyaara Tripoli kayetiin Bengaazii dhaqe. Tun akka jechi Stephanitti waan akka malee nam gammachiisaati. Liibiyaan eegi pirezidaantii isaanii Muhammad Gaddafi mootummaa isaa irra jessanii isallee jeesaniitiin duubatti biyyitu waraan keessi seente. Liibiyaan gam lama baatetti bulchaa ba'an namu gamgamaan bulchaa ba'e. Mootummaan tokko Tripoli jira mootummaan kaan ammoo Bengaazii ture amma yaayyuu walii galan jedhan. Filannoo pirezidaantummaa Giinii tadhiyoo tana ammallee pirezidaant Alfaa Kondeet mo'achuu jiru fakkaata akka ammaan mul'atutti. Akka odeemaan mootummaa isaa jedhetti nam miliyoona 2 fi 400 caalaatti baay'atiinis filate. Paartii mormituu keessa nam dorgamammoo nam miliyoona 1 fi 600 caalaatti filate. Alfaa Kondee kan 10 asitti biyyi bulchuu jira. Oduun ammaaf qabtanum Ansoora Alaaqeeti. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampiif paartii Dimookiraatotaa irraa dorgomaan isaanii Joo Baayiden kaleessa halkan kutaa Tenesii magaalaa Naashviil keessatti walfalmii duula filannoo pireezidaantummaa isa xumuraa geggeessan. Gabaasaan Maayik Sulivan akka jedhutti filannoon pireezidaantummaa geggeeffamuuf torban lamaa gadi naafetti ka geggeessame walfalmii marsaa lammataaf ka xumuraa kanarratti mata dureen falmiin ni jalqabaa waa'ee COVID-19 ture. It's a worldwide pandemic. It's all over the world. You see the spikes in Europe and kun dhukkuba daddabraa guutummaa addunyaa waliin ga'e. Guutummaa addunyaa mararra jira. Yeroo ammaa biyyoota Awurooppaaf bakkawwan biroo mara keessatti lakkoofsi namoota qabamanii ol ka'aa jiraa jedhan pireezidaant Tiraamp. Dawaan talaalii akka yeroo dhiyootti qophaa'ullee dubbatan. Kaadhimamaan paartii Dimookiraatii Joo Baayiden immoo yeroo lammiiwwan Ameerikaa 220,000 vaayirasii kanaan qabamanitti waa'een dawaa talaalii ka baay'ee boodatti harkifate ta'uu dubbachuun qeeqan. Anyone who's responsible for that many deaths should not remain as president of the United States of America. Namni du'a baay'ee kanaaf itti gaafatamaa ta'e pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'e itti fufuu hin danda'u jedhan Baayiden. Kana malees kaadhimamaan pireezidaantummaa inni tokko isa kaan malaammaltummaadhaan balaaleffate walfalmii kanarratti Tiraamp waa'ee walquunnamtii daldalaa ilmi Baayiden Hunter Yukireeniif Raashiyaa waliin qaba jedhanii qeeqan. all of the emails, the horrible emails of the kind of money that you Imeelonni marti, imeelonni rifaasisoon sun kanatiif maatiin keettiin maallaqa guurrachaa turtan. Joo gochaaleen akkanaa garii ennaa raawwataman ati ittaanaa pireezidaantii turtee jedhan Tiraamp. Baayiden garuu himannaa kana ni haalan. I have not taken a penny from any foreign source ever in my life. Umrii koo guutuu keessatti madda biyya alaarraa saantiba tokkitti fudhadheen beeku. Waan akkanaa ka pireezidaantiin kun Chaayinaadhaaf dilaala yookaan gibira dachaa 50 baase kan inni herrega baankii iccitii Chaayinaa keessatti qabuu fi daldala Chaayinaa keessatti geggeessurraa argine jechuudhaan falman Baayiden. Herregni baankii Chaayinaa keessaa qaban iccitii akka hin ta'iniif biyyoota addunyaa keessatti akka daldala geggeessan dubbatan Tiraamp immoo Yuunaayitid Isteetsi keessatti waggootas dhiyoo keessa gibira yookaan dilaala xiqqoo baasuu yookaan hoomaan baasan oduu jedhus ni haalan. I prepaid my tax tens over the last number of years. Tens of millions. Waggoota hedduu dabraniif gibira koo baasaan ture. Doolaara miliyoona 10 hedduu durseen baasee jedhan Tiraamp. Yeroo aangawoonni tikaa Yuunaayitid Isteetsi dhimma filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessa namni alaa harka galfachuu yaade jechuun akeekkachiisanitti walfalmiin kun geggeessame.
That Russia has been involved, China has been involved to some degree, and now we learn that Raashiyaan harka galfattee turte. Chaayinaan harka galfattee turte. Kun amma immoo Iraan harka keessa galfattee ka jedhu dhageenyee jedhan Joo Baayiden. Tiraamp immoo gama isaaniitiin masaanuuwwan biyya alaa dura akka jabinaan dhaabbatan dubbatan. Because there has been nobody tougher to Russia. Between the sanctions, nobody tougher than me on Russia. Between the sanctions, Yeroo gurri kaa'ametti namni akka koo Raashiyaa irratti cime hin jiru. Yeroo gurri kaa'ametti waan neetoo keessatti godhe keessatti namni akka koo Raashiyaa irratti cime hin jiru. Maallaqni biyyoonni miseensota neetoo gumaachan waggaatti biliyoona 100 biliyoona 30 irraa gara biliyoona 400 biliyoona 20tti akka guddatu kataasisana. Kana gochuun koo akka Raashiyaa irratti to'annaan cimu gochuuf jechaa jedhan Trump. Namoota walfalmicha isaa tokko walakkaa ture xiinxalan keessaa tokko George Mason University irraa Jeremy Mayer kaadhimamtoonni lameenuu falmii gaarii geggeessuu isaanii fi dhumarratti Baayiden caaluu eeran. The question near the end where they asked him, what would your message be if you win to the people who didn't vote for you? Gaaffiin gara dhumaarratti dhiyaateef yoo filannoo kana injifatte uummata sagalee siif kennuuf dhaamsati qabdu maali ka jedhu ture. Addaan wal qooduuf waladheessuun siyaasa keenya keessatti ennaa babal'atee jiru kanatti Baayiden dhaamsa uummata wal taasisuu dabarsan jedhan Jeremy Mayer. Tiraamp immoo nama yaada qabatanitti cichaniif ka keessa hin deebine ta'uu xiinxalaan kun dubbatanii jiru. He knew what he wanted to do, which is stain Biden with this alleged Maal akka gochuu barbaadu beeka. Innis waa'ee malaammaltummaa ilma isaa irratti odeessamu sanaan Baayideniin xurii dibuu ture. Kanaan aga tokko waan dhayinatti fakkaataa jedhan Mayer. Filannoo kana eenyu akka injifachuuf jiru yeroo ifatti hin beekamin jiru kanatti walfalmiin kun namoota sagalee kennan yaada jijjiirsisuu waan danda'u akka hin fakkaanne illee dubbatan Jeremy Mayer. Yaada uummataa walitti qabameen Baayiden dursaa jiru. Kutaalee aga xiqqoo namoonni eenyuuf akka sagalee kennan hin murteeffatin keessa baay'atanitti fuuleffata duullammaa boodaa. Lammiiwwan Ameerikaa miliyoona 40 ol ta'an dursanii sagalee kennuun isaanii beekamee jira. Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaalee 3 keessatti sababaa deeggarsa waraana bilisummaa Oromoo waliin walqabateen dhalattoonni Oromoo osoo mana murtiitti hin dhiyaatin baatiiwwaniif akkasumas torbanneeniif hidhamu maatii isaanii keessaa VOA'tti himanii jiru. Aanaa Dibaatiitti maanguddoon waggaa 85f mucayyoon ilma isaanii shamarree waggaa 14 eegadhamanii torbanneen 2 dabruu dubbata ilmi maanguddoo kanaa. Kana malees qaamoleen nageegumsaa mootummaa meeshaa waraanaa seera qabeessa ta'e hawaasa Oromoo irraa hiikkachiisaa jiru jedhan jiraataan godina Matakkal Kabiraan. Itti gaafataman waajjira dhimmoota koominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallasee Bayyana immoo namoonni hidhamuu quban qabu jedhanii waa'ee meeshaa waraanaa wal qabatee garuu abaa'oo shaneen meeshaa waraanaa qonnaan bultootaa fudhatee waan rakkoo nageenyaa uumaa jiruuf hanga aanaaleen kunneen tasgabbaa'anitti mootummaan bifa galfataan ol kaa'uu harkaa fuudhe jechuun dubbatan. Dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bilisummaa guutaa immoo waboon Oromiyaa keessa socho'a malee naannoo Beenishaangul Gumuz keessa hin jiru jechuun deebii kennan. Naakoor Malkaatu Amborraa gabaase. Obbo Jabeessaa Taarikuu naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaaxii keessa jiraachuu dubbatu. Abbaa isaanii maanguddoo waggaa 81 kan ta'anii fi daa'ima waggaa 14 dabalatee miseensotni maatii fi firootni 4 erga hidhamanii torban 2 darbuudha kan isaan dubbatan. Hidhame akka maatii keenyaatti nama 4dha. Tokko abbaa kooti, tokko immoo mucaa obboleessa kiyyaa mucaa durbaa waggaa 14 asfaa qabattee jirtudha. Abbaan kiyyaa umuriin isaa waggaa 85. Namoonni biroon kan hidhaman obboleettiin kiyyaa naannoo keenya sana jirumtee jiraatti. Sagalee dhukaasaa rasaasaa dhageesseetu nyaatee dhufte gara keenya. Abbaa manaa ishee hordofee 2 ta'an dhufanii akkuma dhufanii waraana gidduutti of arganii bakka isaanii tolumatti qaban torbee 2 fixeera amma. Waan rasaasi sun akkuma dhukaafameen isheen manaa baqattee baate boqqolloo tokkotti jira gara balbala gorduu barraan. Eenyu kan baqatee bee? Armee kiyya. Isheen baqattee baate waan boqqolloo sokossaa tureef naannoo rasaasa 7-8tti dhukaasanii bakka isheen dhokattee taa'aa turte deemanii achi dhabanii isanii galagalanii gara abbaa kiyyaatti galagalan. Kun kan ta'e aanaa Dibaatii ganda Qorqaa jedhamu keessattidha. Waluma faana qabanii arfan isaanii mana hidhaa jirutti geessaniituma bakka safara wayii tokko geessanii
gara godinaatti fidaniiru waan jedhu tokko dhagaan jira garuu mirkaneeffanne isa. Maa inni sabab isaa? Indeennu garuu addatti kan hidhamaa jiru naannoo sanatti uummata Oromooti. Amma namni mana hin jiru. Mana jiraattennaan bakka asii dhumate ijoollee karaa irratti arganitti reebaatuma oolu. Abaluu fida namni horiidhaan nama harkisee fiddeetti kennitamu waan isaan beennu mootummaanis tuukee ilaalcha keessa galchee dararaa irra gahaa jiru kana seeraan waan furamuu qabaatu yoo jiraatellee seeraan utuu furee gaariidhaan baay'ee waan nama gaddisiisu keessa jiru uummanni naannoo sana keessa. Obbo Kaffaluu Nigaatuu ammoo obboleettii isaanii aadde Malkituu Nigaatuu erga hidhamanii ji'ootni 2 darbanis hanga ammaatti mana murtiitti dhiyaatanii himatni irratti hin banamne yookaan immoo hin gadhiifamne jedhan. Obboleettii isaanii irraa kan hafe jaarsoliin biyyaa kanneen biroos hidhamuu isaaniiti kan isaan dubbatan. Malkituu Nigaatuu jedhamti kan hidhamte haadha ijoollee 6 daldalteeti kan jiraattu jireenya dhuunfaa jiraatti siyaasa kam keessaa yoo ga'ee hin qabdu miseensa siyaasa kamiyyuu miti. Garuu sababa hin beekamneen almost naannoo 6 ta'eera garee wayii hidhattoonni wayii deemanii sirbaan jedhanii fuudhanii erga naannoo magaala Gaadessaa jedhamu tokko guyyaa 2 tokko erga bulchanii booda magaala godina Matakkal kan Gilgal Bal'ishamtu keessatti achi erga geessanii gaaffii gaafatan hin qabanii qorannaa geggeessan hin qabanii waliigala naannoo sanatti fayyadame ishee dabalatee nama 81 waliin akka 7 darbeetti ergasiillee nama haaraa qabaniiti kan isaan galchaa jiranii. Maaliif hidhu namoota? Sababii tokkoyyuu hin qaban akka oduu bakkeerraa dhagaa jirutti naannoo sana hidhattootatu jira jedhuu jiran. Namoonni garuu kan qabaman aanaa 3 irraa Bulan, Wambaraa fi aanaa Dibaati. Naannoo kana rakkoon nageenyaa hin jiru. Sana qofaa miti abbootiin gadaa naannoo sana biyya araarsan akka aanaatti illee kan beekaman saba tokko malee keessan dararamaa jiru. Mana murtiitti dhiyeessaa jiran namni gaafachuu hin danda'u. Godina Matakkal aanaa Dibaaxii, Wambaraa fi Bulan keessatti meeshaalee waraanaa dhalattootni Oromoo eeyyama itti qaban qaamoleen nageenyaa naannichaa irraa fudhachaa jiraachuu dubbatanii jiru. Mata keenyarraatiin meeshaa hidhan har'atu hin taane waggaa 27 gaafa naannoo sanatti uummanni Oromoo nuti godina addaa taana jedhee gaafa kaase meeshaa Oromoon tokko hidhachuu akka hin dandeenye labsaniitu irratti hojjechaa turan. Sababa akkamiin irraa kun namaatti godhe. Miilaanas akkas gochaatti kan jiran. Amma ammaatti meeshaa meeqa kan? Hagas jechuu yoon baadillee namoonni hedduun meeshaan akka irraa fuudhame odeessanii qabu. Kallattii adda addaatiin jechuudha. Dhimma kana irratti deebii akka nuuf kennaniif kan gaafataman bulchaan godina Matakkal obbo Attin Kushittuu godinni Matakkal koomaand poostiitiin bulaa waan jiruuf dhimma bulchiinsaa malee dhimma nageenyaa irratti yaada akka hin kennine kan bilbilaan ibsan. Qindeessaan koomaand poostii godina Matakkal Koloneel Warqina Guddataa gama isaaniitiin xalayaa ministeera raayyaa ittisa biyyaa irraa barreeffame qabannee waajjira isaaniitti yoo argamne irraan kan hafe yaada kamiyyuu akka hin laanne bilbilaan kan isaan dubbatan. Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallasa Bayyana namoota hidhaman jedhaman ilaalchisee odeeffannoo hin qabuudha kan isaan jedhan. Haa ta'u malee godina Matakkal aanaa Wambaraa Bulaniif Dibaaxii keessatti qaamolee hidhatanii wal qabate sochiin jiraa jechuun dubbatan. አካባቢ ላይ ያለው የጸጥታ ችግር ከዚህ ከኦነግ ሸኔ ጋር በተገናኘ እዛ አካባቢ ላይ ወጣቶችን በመመልመል rakkoon nageenyaatu jiru tokko Oonag Shaneen dargaggoota fo'achuun leenjii loltummaa kennee naannoo sanatti qabeenya saamuu darbee immoo lubbuu namaa dabarsuu fi nama reebuun waliigalaan sarbama mirga namaa geessisaa ture. Kana ilaalchisees nuti gama keenyaan bakka sana dhaquudhaan hawaasa wajjin marii geggeessinee jirra. Dargaggoota isaanii akka isaan gorfataniif koree nagaas hundeessinee akka araarri bu'uuf abbootiin ijoollee isaanii gorsanii akka manatti deeffataniif kan hojjenne. Dargaggoonni hedduus amma deebi'aa jiru. Dubbii keenya irratti hidhaan hin fayyadu. Hidhamuus hin qabanii jedhan. Komii mootummaan dhalattoota Oromoo godina Matakkal keessa jiraatan irraa meeshaa waraanaa seera qabeessa ta'e hiikkataa jiraa jedhamee ka'eefis yeroo deebii kennan akkas jedhan obbo Mallasan. Tokkoffaa meeshaan fuudhamu kun gama mootummaatiin odeeffannoo irratti kan hundaa'e gosa meeshaaf lakkoofsisaa bakkiisaa kan mootummaaf kan dhuunfaa ta'umsaa adda adda ba'eeti. Yoo meeshaa kana mootummaan hin fuudhin qaamni bosona keessa socho'uu fi ergama farra nagaa qabu humna mootummaa irratti yaaddoo guddaa uumuu danda'a waan ta'eef hawaasa wajjin mari'annee meeshaan kun galfataan yeroodhaaf mootummaa bira haa taa'uu yeroo nagaan naannawa sanatti mirkanaa'u immoo qonnaan bultoota irraa fudhanneef deebisnee kan kenninu ta'a jedhan. Lakkoofsa namoota hidhaman jedhamanii fi meeshaalee waraanaa mootummaan hanga nagaan deebi'utti galfataan of biran kaa'a jedhe jechuun kan itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii naannichaa ibsan mirkaneeffachuudhaaf yaaliin goone hin milkoofne.
Komii mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo mootummaan ABO Shanee jedhee waamu irratti dhiyeesse ilaalchisee dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa maqaa bilisummaa guutaatiin beekaman deebii kennanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo guutummaa Oromiyaa magaalaa baadiyyaa Oromiyaa hanga waajjira mootummaatti illee ni jira garuu daangaa Oromiyaa hin taane keessa waraanni bilisummaa Oromoo socho'aa hin jiru jechuudha gabaabaatti. Maal kaasu isaanii naannoo sanatti sochii gochuu irra darbee iyyuu meeshaa akka fudhatu namoota akka ajjeesu kaasu naannoo sanatti sochiin akkasii jira. Walumaa gala naannoo sanatti sochii waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessu hin jiru. Biyyi kun waanti poostii yookaan immoo humna waraanaatiin biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun bulaa jirti. Kana keessatti immoo humni waraanaa biyya Itoophiyaa kana jedhamtu kana yookaan impaayera kana bulchaa jiru waan barbaade gochuudhaan waraana bilisummaa Oromoo yookaan WBOtu akkas godhe jedha. Kun sagantaa mataa isaatii inni uummata Oromoo irratti duula duguuggaa sanyii gaggeessaa jiru mirkaneeffachuudhaaf kan inni maqaa waraana bilisummaa Oromootiin gocha kana godhaa jiruudhaan ala waraanni bilisummaa Oromoo bakka amma jedhame kana keessa hin jiru jechuudha. Rakkoo nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti waggoota lama as ka'aa jiraniif mootummaan naannoo Beenishaanguliif mootummaan federaalaa Hiwaat adda bilisa baasaa uummata Tigraay waraana bilisummaa Oromoo mootummaan ABO Shanee jedhee waamuu fi qaamolee naannicha keessatti hidhatanii socho'an sosochii uummataa Dimookiraatawaa uummata Gumuz Guhudeen jedhamu komachaa turuunsaa ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Karagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hojiin muddama mootummaa federaalaaf naannoo Tigraay gidduu jiru hiiku itti gaafatama koomishinii araaraatti kenname akka hin ta'in hojii gaggeessitoonni koomishinichaa beeksisanii jiru. Koomishinichi labsiidhaan eega hundeeffame as yeroo hedduu kan itti fudhate of ijaaruu fi hojii isaa ijoof mariiwwan haala mijeessan geggeessuutti akka qabamee ture dubbatu. Gabaasaa Mallaskaachuu ammaa tujubeetu dhiyeesse. Koomishinichi araaraa kaleessa waaree irratti ibsa gaazexeessotaaf kenne irratti barreeffama gabaabaa raabseen kan irratti fuulleffate baatilee 3 darban hojii hojjedhe jedhe adda addaa irratti ture. Haa ta'u malee gaazexeessonni biyyattii keessatti muddamuu uume jedhanii kan yaadan mootummaa federaalaaf naannoo Tigraay gidduu falmii jiru irratti kan fuulleffate fakkaata. Koomishinichi qaamotii kana walitti araarsuuf walitti fiduuf maal hojjete jechuun gaazexeessota adda addaa bira gaaffiin dhiyaateera. Ittaantuu dura teessoo koomishinarichaa akka ta'an የትነበርሽ ንጉሴ deebii kennaniin በትግራይና በፌደራል መንግስት መካከል ያለው ውጥረት ለኛ ሁለቱም መንግስታት mootummaa federaalaaf mootummaa naannoo Tigraay gidduu muddamni jiru nuyiif mootummoonni lamaan mootummoota fudhatama qabani. Kanaaf rakkoo mootummaa federaalaaf naannoo gidduutti uumamu hiikuun itti gaafatama koomishina nagaaf araaraa miti. Ifaaf ifatti seeraan mana maree federeeshiniif kenname. Akkaataa hojiis qaba. Haa ta'u malee akka lammiif akka koomishina dhuunfaatti kan nuti gochuu dandeenyu tasgabbaanee akka dubbatan gaafachuuf mari'achuuf qaama walabaa yoo isaan barbaachise immoo nuti qopheedha. Kan ammoo yeroo isaatti qaama dhimmi ilaallatutti sirnaan beeksifnee jirraa jedhan. Dura ta'an koomishinichaa Phaaphaasiin Waldaa Kaatolikii Itoophiyaa Kaardinaal Abbaa Birhaane Iyyasuus Raafeel dhimma kanarratti yaada kennaniiru. የእርቀ ሰላም ስራ በህዝቦች መካከል ነው። በህዝቦች መካከል አለመግባባት ሲኖር hojiin nagaaf araaraa uummata gidduutti wal dhibdeen ennaa jiraatu haaloon yoo jiraatu walitti bu'iinsi ennaa uumamu uummaticha gam lamaanii haasofsiisanii dhaga'uudhaan nagaaf waliigaltee fiduudhaaf yaaliin jiru. Mootummaaf mootummaa ennaa ta'u garuu sun adeemsa kan mootummaa qaba. Koomishinni nagaaf araaraa akkuma sila jedhame kallattiin isa ilaallachuu baatus naannolee irra deemuudhaan hoogganoota naannoos haa ta'u qaamotii murtii haqaa naannoos ta'e qaamotii naannoo kan nagaa eegsisan akkasumas gara uummataattis gadi bu'ee abbootii amantaa naannoof jaarsolii biyyaa haasofsiisee deebi'e. Tigraayittis yoo ta'e isuma kana kan hojjetame jedhan. Koomishinichi erga hundeeffamee qabee uummaticha gidduutti rakkoo uumamuuf walitti bu'iinsi ennaa uumamu tasgabbeessuu gama laaleen hojii araara buusuu qabatamaan akka hin hojjenne kanneen jedhaniif koomishinichi boodatti harkifannee gaaffii jedhu gaazexeessota biraa ka'ee jira. Ittaantuu dura teessuun koomishinichaa Yeetnabbarsh ennaa deebisan gama seeraatiin koomishinichaaf ennaa kun uumamu yeroon qophaa'e jedhamee kennameef hin turre kallattii inni irra deemu mootummaas ta'e qaama biroo biraa kan qophaa'eef hin jiru garuu uummata waliin marii geggeessuu hirmaachisuu gama laaleen hojiin guddaan hojjetameera jedhan.
Baatilee sadan darban keessa hojiiwwan hojjetaman keessaa tokko paartilee mariisisuudha jedhu የት ነበርሽ? በዚህ ሩብ ዓመት ካከናወናቸው ዋና ዋና ተግባሮች መካከል አምና ከተለዩት nus waggaa kanatti hojii ijoo nuti hojjenne keessaa tokko paartilee siyaasaa waliin kan geggeessine marii dhuunfaati. Kanaanis paartiin amma aangoorra jiru paartii badhaadhinaa dabalatee paartilee poolitikaa hedduu waa'ee nagaaf araaraa yaada isaan qaban itti dabalees paartii isaanii keessatti araaraa ilaalchisanii karoorri jiru maal akka fakkaatu gaafachuudhaan waliin hojjechuuf qophee ta'uu keenya ibsineerra. Dhuunfaadhaan paartilee kana waliin mari'achuun gahaa akka hin taane hubachuudhaanis mana maree gamtaa paartilee waliin mari'annee ittaansee adeemsa araaraa kanarratti waliigaltee siyaasaarra malattiin ga'uun danda'amu nuusa waggaa kanaatti bu'uura lafa keenyeerraa jedhan. Komishiina saayinsiif barnoota sadarkaa olaanaa waliin illee waliigaltee adda addaa mallatteessuusaa ibsa barreeffamaa sanarratti tuqameeraa jedha. Ballaskaachoo ammaa Finfinneerraa. raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiilooheerzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiilooheerzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiilooheerzii 12,485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii saatalaayitiitiin boor walitti deebinaa qophii keenya idilee raadiyootiin immoo wixata walitti deebina dhaggeeffattoota keenya. Nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.